Godina Harargee Ba'aa aanaa meettaa irraa dhufne. Godinoota Harargee lama irraa dhufanii Harargee Ba'aa keessaa aanaa meettaa, aanaa Gooromti, aanaa Malkaa Balloo, aanaa Dadar, Gooroo guutuu, kan Ciroo, Harargee lixaa keessaa aanaa Ciroo, Gubbaa Qorichaa, aanaa Asaboot, Mi'eessoo, Girna, aanota godinoota Harargee lixaatiif Ba'aa keessaa aanaa hundarraa namni as hin jiru. Yaa uummata keenya yaa tuuta guddaa hoggaaniin silaalu yoomuun hin gaddaam. Yaa uummata keenya yaa tuuta guddaa hoggaaniin silaalu yoomuun hin gaddaam. Afaaniin qoqqoobduun garaan namadaa dhaabdee hin qabdu qabda hundaa. Qabeenyaa sarjoomuu bineeldee guddaa hirii hunda keessaan qabda qooda. Maaliif qooda dhabdee mudatte booda balleessaan deemaadha namuu sinooda. Tokkummaa dadhabde tokkoomuu qabda yoomuma tokkoomte sidinti madaan yoomuma ibgarte wayyoo itamadaan. Tanana ya chise anabu segada Tontote argeme Ayo mingamada Tontote argeme mingamada Dirute argeme mingamada Senate argeme mingamada Kotante argeme mingamada Kotante argeme mingamada Shekante argeme mingamada Senante rokote Kurang rokote Tuniti dite Godolkoite duida Senante rokote Kurang rokote Tuniti dite Godolkoite duida Duraan dursee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaabbanni amma nu gargaaruudhaan dhuftan uummata musliimaa gurmuu Oromiyaa irraa dhuftan baay'ee galatoomaan siinjaa ol dubbii keessanuu ijaa wal arguu keenyaaf galata rabbiiti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaafuu rakkoon isa haferraa isa darberra hafu caala natti fakkaata. Qaaleensi jireenyaalleen ol fuudhameera. Kanaan dura wanti namni gansiraa olee galu ilmaan keenya hin fayyada ture nullee hin fayyada ture bira darbinee uffata tokko illee itti bituu dandeenya natti fakkaata. Amma immoo lubbumaan jiraachuun midhaan kiiloo 150 bitamee ilmaan afaan buusuun boqqolloo qamaddeefiin kiiloo 100 jira. Kana feetirra hamaadha natti fakkaata. Rakkoon keenya gaafachuu hin dhabne gaafiin keenya bakka argachuu dhabe. Qaama dhimmi ilaallatutti gaafiin keenya kun maaliif akka fuudhamuu dide bara 1994 kaanee amma bara 2002tti biyya addaarra turre gara godinoota garaagaraarra bara 2002 godina Iluu Abbaa Booraa naadhidhee isaadha dooyyoo bakka jaamu qubannee turre garuu 2010 asirra tolbaane arra waggaa jahaffaa lakkoofsisnee irraa ergaa asirra jirru waliigala waggaa 14 eega godina kana keessa galle waggaa 14 gaafiin keenya bara baraan gaafatamuu hin dhiifne aanaaf godinni nu deeggaruu hin dhiifne aanaaf godinni gaafa nu deeggaran ol gaafa darbamu in awwaalama in kwaamsama waan gaafiin keenya kun gaafii seera alaa gaafanna yoo ta'es akka nu deebi'u barbaanna gaafii seera qabeessa yoo ta'e akka gaafiin keenya bakka argatu barbaanna isin warri dhuftanii asitti nu laaltan garuu baay'ee galatoomaan isiniin jaa rakkoon kana caalu kan biraan jiru rakkoo qoonqoo duwwaa otoo hin ta'in inni baratellee borsilaa bakka gaajannee yaanna waggaa jaha ijoolleen keenya gaafa asirratti ol baanu ijoollee waggaa 5 jirtu 5 sanaan haftee kan tokko jirtu tokkoon haftee arra bakka sadarkaa fuudhaa heerumaarra dhaabbatan urmiin isaanii jalaa deemeera barnoota namni dhabee du'ee dukkana keessa jira namni baratellee waa ofirraa arga rakkoon cimaan inni du'ee awwaalamu qadaasaati inni jiru mootu namaan wal qixxee jiraate homaa tokko waan namatti dhagahamu qabu barnoota irraa daangeffamnee jechuudha akka sirna kanaan dura ture jechuudha numa warra Harargee asirra jiran irratti akka lammii sadaffaa afraffaatti ilaalamnaa jechuudha gara mana barumsaatiin ijoollee keenya geessinee nu galmeessuu didanii waggaa jaha namni baratin maali rakkoon isaa maal eessa dhaqa yoo ganaa barates umriin jalaa hin deema sammuun namaa yeroo itti barumsa fudhatu qaba yeroo itti barumsa irraa gara biraatti nama shaakaluu qaba yeroo barumsa fudhachuu dandeessutti ijoolleen keenya barumsa dhabaniiru warra kanaan booda immoo dhalatee itti adeemaa jirutu jira barumsa gaa argataan jiranii inni dhukkubaa inni du'e isa jiruus dhabee du'as dhabee turraa maadha inni du'e mitira sadiyyuu argateera keessa gadi kaameera nummoo warri olaafe kun duniyaarra jirru kun kan du'e ol ka jiru gidduu kana jiraachaa jirra jechuudha du'aan nu malee warri kafana argatee awwaalameeyyuu nagaadhayyuu kan kafana dhabee awwaalamus bootaa isaa argateera jechuudha mitira isaa tarkaanfii sadeen isaa kana waan ta'eef obboleeyyan kiyya Oromoon biyya keessaas kan biyya alaa jirtanis akka rabbii isin laafisetti kennaadha beekumsis kennaadha qabeenyis kennaadha kan qabeenya dhabdan kennaa beekumsaatiin nu gargaara qaama dhimmi ilaallatutti Oromiyaa keessaa lafti hin dhabamne abbaa qabutu qaba lafa garuu nu lafa dhabne lafee keenya lafti nuti dhabne kun lafee abbaa keenyaati lafee haadholii keenyaati irratti harmi muramee irratti kolaafameeti Oromiyaa jechuun kan murtaa'e jaalannee miti kan bakka kana teenya garuu gaafiin keenya bakka argatu gaafa ummanni biraa biyya bulchuyyuu nu wayya amma bara Oromoon biyya argate gaafiin keenya ni deebi'a jennee nuti abdii horannetti abdiin keenya dukkanatti akka nama makiinaa dhoqqee seenee dhoqqee keessatti hafee ta'e gaafiin keenya gaafa duraa yoo waa biraallee dhabne qoonqoo yoo iyyanne dafee nu dhagaa mootummaan jechuudha gaafa wayyaaneen biyya bulchuyyuu
arragaafa oromoon biyya qaba jennee yaannu keessatti waggaa ja'an oromoon biyya qabu keessatti akkana hacuucamne kana sanaan dura lafa dhabuudhaan rakkanne malee waa'ee reeshinaatiin nurraa cituudhaan akkana iyyuu taane gaafa wayyaaneen biyya qabu san garuu kanaafuu isaan haasofsiistanii wal arguu keenyaaf alhamdulillaahi rabbil aalamiin kan itti nu himtanu akka nu bakka argannu bakka akka argannu lafeedha lafee keenya lafti nu dhabne kun lafee keenya lafee abbaa keenya lafee akaakayyuu keenyaati mirga qabna eessattuu lafti kun keenyuma waan ta'eef lafa qabnu kanarraa akka qooda argannu dhugaa dhabne namni dhugaa qabe duu filata barkan du'e iyyuu wayya nama dhugaa dhabee biyya duniyaarra jiraatutti nu kun ammaan tana dhugumaan wantummaan fedhe sun haa dhufu otuma dhaabni ummata kana bikka tokko geessee maal godhu jiraate anitti wareegamee ummanni kun yoo bakka argatellee waa tokko waan nagaa bisu sun qabu namni rakkate waan fedhetu hin gala bara namni rakkate waan barbaade keessa gala rakkootu akkana nama godha malee waan biraa of keessaa qabaateef miti jechuudha namni yaada kiyya kana gara biraatti fudhatanillee akkana abartan rakkinni akkana na dubbisaa jiru jechuudha kana waan ta'eef obboleeyyan kiyya oromoon biyya keessaa biyya alaa jirtan baga rabbii wannu agarsiise sagalee kanaanillee baga ijaanillee wal arginee kan ijaan agartanis kanan agarres rakkina keenya nurra jiru kana qaama dhimmi ilaallatu kun maaliif deebii akka itti dhabe maaliif akka gaafiin keenya bootaa dhabe naa iyyitanii narra isintu jira isin ol rabbitu jira akka naa gaafataniin isin beeksisaa obboleeyyan kiyya baay'ee galatooma wal arguu kanaaf galanni kan rabbiiti jazaakumullahu wa khairan ummanni muslimaaf kan oromoo taatanis hundumti keessan oromoos kiristaanas kan taatan oromummaadhaan dhiigaan tokko taane amantaadhaan yoo adda taanes oromoon biyya alaaf biyya keessaa jirtan baay'ee galatoomaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya alhamdulillah rabbil aalamiin warra nu gargaartan jazaakallahu wa khairan akkanan isiniin jaa baay'ee galatooma Otomaa